Uummanni Oromoo akka nama hallayyaa lama yookaan qilee gurguddaa lama jidduu jiruuti. Yoo garana gorte tana buuta, yoo garana gorte tana buuta. Maaliif ilmaan kee kana kam deeggartee kam dhiifta? Qabsoon Oromoo ilmaan Oromoo guutumaa guutuutti baafneetti kaabaaf kibbatti akka malee miidhaa geessifte. Har'oo fayyadamaa faayidaa fiddee jirti. Warri maqaa siyaasa Oromootiin sagaggaaluu fi warri maqaa siyaasa Oromootiin daldalu bu'aa argataniiru. Oromoon mee qabsoo Oromoo kana keessatti hoo kam qaama kamtu caalaa miidhametti adda? Qaamni caalaa miidhame uummata Oromooti. Qaamni caalaa fayyadame daldaltoota siyaasaa Oromooti. Kanuma. Gara kanatti deemti jettee ibsuudhaaf akkuma reefu siin jee shaggar duubaan jira yaadamme Inxooxxoon diirama duumessaa roobee galaana yaasee duruu gurraacha garaan isaa jenneetuma dhiifne amma. Maqaa keetiin maal yaadamme jarruun dhaanuuf nannaannahu bara baraan dhaanamuun kan koo booddeesumaafuu gaariin ta'u. Haala amma jiruun bakkuma qabsoon irraa kaate beeyna malee gara isiin itti deemtu tilmaamuun rakkisaadha. Walumaa gala wanni kaasuu barbaade uummanni Oromoo qabsoonis haa ta'u siyaasaanis haa ta'u diinagdeenis haa ta'u hawaasummaanis haa ta'u garuu isaan deemaa jiran hundi shufeerri qabsoo kanaa jiraa jechuudhaaf qabsoon shufeera hin qabne ni jirti hin jirtu shufeerri numa jira garuu shufeerri haala amma biyya kana keessa jiruun kamtu biyyaaf dhiiga kamtu dhugaaf fiiga kamtu dhugaa dhiisee cubbuu jala fiiga qeerroo fi qarreen Oromoo aayyolee fi abbootiin Oromoodhaa dhiiga dhangalaasanii lafee caccabsanii hawaasa kanatti siree ijaaran beekaa wallaalee kan ijaarame diigaaree jettaarra.